akkan itti ture silaa carraa booniin qabdu kana hin qabaa ture garuu alhamdulillah carraadhaan boo'ullee hin barbaanne kanaaf amma Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hortaaf kabajamtoota keenyaa hundi keessanuu akkamiin qabdanii jirtu isin jecha akkasuma warri amantii biraallee ashamaar kafuune isin jecha hadhamoota dhufnetanii jirra jechuudha. Maaliif dhuftee Roozaa jechuun keessanillee hin oolamu hadhamootu waan bareedu akka isinii qabadde waan bakka ni jira miti waan waggaa kana kan dheeraa tokko isinii galee waliin arkin hunda nama addaa wayii isinii fiduuf hin deema garuu waan kana osoo nama kana isinii hin finne dura barumsa ajaa'iba takkaan isinii hanna waan bareedu takka waan irraa barattanii fi jedhee yaada. Yookiin ammoo isin caalallee beekaa osoo hin taane hanga tokko hanguma beeku tokko chaarraa jechuudha. Nama kana walumaan arginaallee jedhee yaada tokkoffaa irratti Roozaan jireenya isii keessatti waa baay'ee dabarsite alhamdulillah sirriidha dabarsite ni jira. Garuu ammoo jireenya dabarse kana keessatti jireenya kiyyaa yookiin ammoo akka itti jiraadhuuf jecha jedheetiniin waan baay'ee nama baay'ee dhabee ofirraa fagaadheetiniin ture jechuudha. Kanaaf ammootu nama kana harkadheetiniin jira. Bakka walumaa galattuu namni kun eenyullee jettanii isinii himuu danda'a. Waanonni itti miti kuulanidha jechuudha. Kuulanii hadha guyyaa hadhaa kana ammootu asitti jechuudha. Walitti araaramnee fuuldura keessanitti bakka afoo ilaalaa waliin jennee jirra garuu isin duratti yaamee akka isin dhuftu kaameraa kana duratti gaafadheetiniin ture jechuudha. Tokkoffaa duratti waniin ani haasa'uuf kaameraa osoo isin hin dhufne kaayadheef jechuudha. Fuulanii jechuun nama an hedduu jaalladhu nama an hedduu kabaju bakka guddaa fi iddoo guddaa isiidhaa qabu jechuudha. Yeroo biyya alaa turre san wajjin nuti biyya ala turre Yaman turre san jechuudha. Nama gaafa abbaan kiyya yoo natu na wajjin tumamtu yoo abbaan kiyya arrabsu na wajjin arrabsamtu takka abbaan kiyya abbaa Roozaa tokko kana jedhette takka aartan beektu. Isinii galee nama bakka gammachaa fi gaddaa fi waa hunda waliin turre nama yeroo jalqabaatiif ani uffata isii wajjin maachii kana inni jaalala nama meeqaa fi qirii nama meeqaa barsiisaa turre jechuudha anaafis jechuudha. Akkasii anaafis nama waggaa sadiif deemna waggaa sadillee hin fidneen lamaaf hooyi erga anaafi ijji tiyyaa fi takoolanii wal hin arkin jechuudha. Sababni kanallee Oromootiyaa wanni beeku qabdanitti tokkoffaa ani osoo nama jaalattanii tokkoof nama jaalattan tokko jechuudha. Waa wayitiif jettanii nama kana dhabuu dandeettanii. Anamootu silaa carraan kiyyaa anamma wallaa akkana jedhee isinillee hin himu. Kuulanii tana jibbee osoo hin taane yookiin ammoo waan biraatiif osoo hin taane jireenya kiyya kana jiraachuuf jedhee wanni namni hin feene namni sanirraa nama bakka san hin dhaqin nama bakka kana hin dhaqin jechaaf jedhee isinii galee isii tanarraa fagaadhee jira. Jireenyuma keessa jiraadheetiin gammachuudhaan hin jiraanne tokkoof jedhee hiriyaati dhabee dhugaa rabbi dubbachuuf waa baay'eellee haasa'uu hin barbaadu. Mistiri keessi baay'ee takka fagoodha jechuudha. Maaliif ree waan tokko bultii tana seentee baatee siin barbaachisu maqaa kan kee eeggachee taa'uun barbaachisaadha. Ooroo kuulaniin baalagee osoo hin taane kuulaniin aslan nama kabajaa qabus nama maqaa isii eeggatee jiraatus nama addaati yoo isin jedhee dhugaa rabbi nan amantan fa'aa ta'uu danda'a hiriyaa isiiti. Kanaaf akkana jettee jechuu dandeettanii. An nama baay'ee erga bultitti seenee nama baay'ee irraa fagaataa ture nama baay'ee dhiisaa turiin ture bilbila ijoollee waliin dalaynu hin qabu bilbila hiriyaatti hin qabu kophaa akka bineensaa jiraataa ture mana cufadhee kophaa jiraataa ture jechuudha. Alhamdulillah jireenya san keessa wanni jiraataa tureef bara naa dabartee gammachuudhaan bultitti keessa jiraadhinna waa hunda bakka bultii sanii tana jettanii waa hedduu dhiisuu dandeettanii waa hedduu takka dhabuu dandeettanii an bultii tiyyaa tana jedhee waa hedduu nama baay'ee takkaan dhabee nama baay'ee takkaan qara jaalladhu hunduma isaa irraa fagaadhee kophaa jiraataa ture. Garuu ammoo tuyyuu dhugaa isinii hima dhiira ammaatii jettanii dhiira sa'aatii ammaatii kana jettanii nama tokko hin dhabina. Isinii jaalatu isin wajjin haa jiraatu isinii jaalachuu baatu haa deemu isinii galee an silaa bakka sanii keessaa bayuu baadhee jireenya san keessaa bayuu baadhee kana osoo gaafa jedhee guyyaa wayii waraqaa tarreessee ragaa wajjin isinii fiduu danda'a. Wanni jireenya kiyya keessatti bara meeqarraa narra gahe osoo isinii hime isinitti ni ulfaata jechuudha. Wallaahi laazim jechuun Roozaan akkanuma waanuma akkanaa kana keessa turtee deddeemtee dhaabbatti naan jechuun keessatti hin dhoolamu.
وان أكنا دهبت كل فانا أركيتا مالي واحد وان كل فانا دور كوركتاني يرو أن إبلون بر أرجمي إبلو وجين تبى دي قرنا دمي قرس ديمو جمتشون كيسك يكا غوباتي لا كيسك يكون كأجار رهي غوباتي وامك أتى غوباتنا هدو تكاكبا إسني قالي جمدي جالته ولي قديهم في وجهه لا gammachuu qaba isinitti hin fakkaatina maaliif amma alhamdulillah gammachuun qaba garuu gubata hedduu madaa hedduu na keessa jira jechuudha. Ani silaa guyyaa akka boonii kenne sani guyyaa meeqa amma dhalaan takka takka of ajjeestee maal jedhanii lubbuu tiyya tana murteessee guyyaa meeqa lubbuu tiyya tana murteessee ofirraa dhiiseetiin jira guyyaa meeqa waa meeqaan of dararee lubbuu tiyya tana bahuu diddee dhiiseetiin jira sababallee sababa hedduudha warri keessa beekan ni beekanii miidhaa kiyya warri arkanis gammachuu keessa wal arkanii qaama kiyyarraayuu adeemsa kiyyarraayuu bakka waa hundarraa namni tokko barachuu hubachuu danda'a jechuudha. Roozaan gaafa asii biyyaa baheetiniin Itoophiyaa kana keessa deemee Keeniyaatti mooyyalee taa'eetiniin mana nyaataa sana keessa dalagu san jaalladhee isinitti hin fakkaatina jiruun addunyaa kun natti haadhoofte lubbuu tiyya tana hin baasu lubbuu tiyya tana maatii hedduun qaba hadhalee obaase amantii kiyyallee hin hiyyamu hadha jiruu addunyaa kanarra gubachuu na wayyaa boriyoon du'e kana caala of ajjeese kana caala gubadhaa jechuu ture. Kanaafuu dhiiraa jettanii dhiira hadha isin iseta biraa jaalatu jettanii dhiiraaf jettanii warra keessanillee hin dhabina dhiiraaf jettanii hiriyaa keessanillee hin dhabina dhiiraaf jettanii walumaa galattuu qaamaa keessanillee hin dhabina haa deemtu bakka namni gaafa seentee baate isin hin jiru namni isin bultii isin keessa isin wajjin hin jiraatu anatta akka ana beeka akka ta'e akkan itti ture silaa carraa boonii hin qabdu kana hin qabaa ture garuu alhamdulillah carraadhaan boo'ullee hin barbaanne kanaaf amma kanaaf je hiriyaa ta'e tana hunda dhabee ture nama hedduu dhabee akka xumuraan afaana tura isiniin jaa waan baay'ee isinii haasa'uuf jechuudha. Bakka jireenya addunyaa kuni dhiirti hedduu takka dhukatanii nama miidhan nama gaarii fakkaatanii hiree tana gaafate seentan dhadhooftanii ittiin seentanii alhamdulillah mishi wanni hundi dabaree jira. Kennee jira kanaaf haga xumuraan afaana tura isiniin jaa haga kuulee inni dhuftutti jechuudha. Dhagaamaan jireenya kana keessatti tokko farratti ammoo lubbuu kiyya yeroo meeqa murteesse garuu lubbuun guyyaa malee hin baatu ture. Alhamdulillah garuu shayxaana hinjifachuun waan bareedduudha. Akkuma isiniin jedhe kuuleen dhufteetiin jirti. Akkasii hortuu akka kabajamtoota kennaa akkuma argitanitti kun kuuleen dhufteetiin jirti. Salaama jedhin. Dhufnee jirra uummata keenyaa wal agarree jirra. Nagaa gaafadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa. Kunoo akkuma agartanitti akkuma nu beektanitti wal agarree waliin jirra. Akkam jirtan isin nagaa nu qabdanii hordoftoota alii fi kabajamoo keenya bika jirtanitti addunyaa marara warri argamtan warri gammachuu keenyaa fi qofila keenyaa fi waa hunda keenya nu jaalatan nuti hedduu isin jaalannaa hedduu isin kabajana yoo isin hin jiraanne nuti hin jiraannu isinitu waa hunda nu barsiisee isin warra wal jaalatu warra wal kabaju dullisan eessa jirtanii akkam taatanii maaliif baddanii warri nuun jettan kunoo jaalalaa fi kabajaadhaan ammallee wal bira deebinee dhufnee jirra. Saniifuu gaa nuti kun jechuudha wallaahi nu jaalatan nu kabajan hedduu takka eessa kuftan eessa walirraa baddan haasoo isin nu barsiisee deemsa isin nu barsiisee huccuu maachii uffachuu isin nu barsiisee waa hunda keessa fakkeenya waa meeqa taanee turre isin taane waan biroo bira humna nuti gisee gaafa baasa keessa deemne seennee jechuun yamanitti huccuu maachii uffannee deemne obboleeyyanii mantaadha isin walirra dhalatan eenyu dura gabboo eenyu dura booda gabboo akkasuma jaa turan dhugaadha hedduu takka walirra fakkaatan nuun jaanii dhugaadha ilmi namaa tokko gisee waliin deemee waliin jiraatu wal fakkaachaa walirra deemaa waan nama sallameen hin arginee fi xiqqisha fuulli keenya saqqamaa maxiin isaa wal fakkaata saniifuu hedduu takkaan roozaa namaan jaalatu namaan kabaju namaan bootaa guddaa qabu fi namaan akkana jee hin jijjiirre saniifuu yeroo hunda gisee waa'ee si yaadadhu dhugaa rabbii ni isinis boota akkam akkaan qabu fi namni onnee irraa wal jaalatu waa walii kannee waa wal fakkaatee hojii uffatee hojii jiraachuu sun onnee dhugaati jaalalti himuu hin dandeessu fixuus hin dandeessu jechuudha. Saniifuu gaa akkuma nu jaalatan nu kabajanitti dhufnee jirra kunoo arraan tana nu waliin jirra waliin oolla waliin bullaa viidiyoo ajaa'ibaa waliin isinii dalaynaa isinii deebinee jirra paartii 1 paartii 2 jechaa akkamiin nu dhufan ijoollee san warri amma dirree do'aan dhaqaami mee weelanti sun aanu bare baaleettu bare hayi micoon sun hin dhuftu ray hiriyaan tee sun dhuftu akka duraanii maal ta'a addaan baatanii minaamin bakka akka namni bakka takkatti duraan waan waliin nu beeku hedduu takka si gaafata garuu alhamdulillah rabbiin ammallee carraa godhee walitti nu deebisee rabbii kee galanni haa ga'u jaalannee osoo hin ta'in anam mataa kiyyaatti
jaalladhee osoo hin ta'ini jiraachuuf jedhee hiriyaati dhabe hin dhabne illee rabbi waliin nu deebisee jira maaliif ree isin illee akkasittuu namni hedduun naa beekee narraa fagaatanii ka fagaatan keessaa fagee agareetiin jira viidiyoo ati haasoo irratti namni mummuree TikTok irratti sheer naa godhaa ture roozaan akkana kuulaniin akkana kuulanii akkattiin dhabee jettee haasoo itti hedduu si jaallatti jaanii naa barreessaa ture wallahi sheer naa godhanii jechuudha dhugaadha namni tokko jireenyaaf jettee waan takka osoo hin feene firra murteessite osoo hin feene waan takka goota saniifuu haala jireenyaati haala qilleensaati akka biyya ormaa san namaaf hin tahu ammas jireenya niin eegalee gizeettee jireenya kana eegaluudha waanuma yeroo itti si fidde goota nutis dhiifama sii goonee jirra irra sii dabarree amma bar akkuma siibichaa miti bakka Sa'iduffaa duraanii guddaa nama hunda dhiise garuu ammoo isaan asin turre ta'a kuulanii asitti waliin galle bakka jiraachuuf jireenyuma hin jiraanne wayii jiraachuuf jedhee namarraa fagaadhee garuu dhugaa nama kiyyaa namni cufciraa an dhabe kun maaltu narraa hir'ate bakka kamiin narraa hir'atame jedhee dhugaa nama ofii gaafa of biraa dhabde barta malee nama tokko jechuudha osoo si bira jiru waa'ee isaallee hin bartu mi'aa isaallee hin beektu ani kuulanii jechuudha akkan jee isinii himu hin jiru nama hundaa jechuudha of biraa dhabeetiniin ture jiraachuuf jedheeti garuu jiraachuuf jedhee nama dhabe namni hunda sanuu naaf dhiisanii jiranii anillee jechuudha waan biraa jibbaa isaaniitiif osoo hin taane bakka wanti tokko si mudata garaatiin ni yanni wanti tokko sitti dhufa alhamdulillah ammishi kun akkuma argitanii walitti deebinee jirra kana booda dhiira ammaatiif jaanii dhiira amma hadha si argitee borsi dhiiftu jaanii dhiira hadha jaallattee si fuutee bor ammootu ta bira dhayixee bara ani keessan dogongoreetu fuudhee bara osoo akkana ta'uu baatte bara osoo akkas taate ta'uu baatte ji'amuu jedhamtu jaanii ufajjeesuun illee nama meeqa jaalalaa jedhee ufajjeesu jira. Meeqa jira wallahi. Ambari kuulani wallahi guyyaa meeqa lubbuutii sana murteessee bar jireenya kiyya keessatti kana jedhee osoo hin himne. Alhamdulillah amma yoo dhiisee jira. Yeroo bee hedduu jireenya kiyya keessatti waa hedduu murteesseetiniin kophaa kan kee gaafa jiraatu sitti dhagahama. Amma ishee alhamdulillah amma baheetiniin jira akka namaa ta'ee jira. Qaama kiyyatti illee bifa kiyyatti illee deebi'eetiniin jira. Rabbi kiyya galanni haa gammachuu guddaan qaba. Namni tokko jireenya keessa gisee seenu jireenya kiyya kan na fayyadetteeti waa hunda isaaf dhiista. Garuu jireenya tokko dhufee jireenya ati qabdu sun laaqee nama keetii fi maatii keetii fi jireenya ati qabdu sun laaqee bifateetiif coraatee fitee si garagalaa jechuudha. Garuu obbo takka wanni hundi khayrumaa fi rabbiif jecha dhuftee amma silaa roozaan akka kophaa isii ulaa cufattee nama keessa galcheessanii haala sanii ifajjeessu irraan deebitu maaliif jennaan guyyaa meeqa wallahi la'aazim waan hundarree yaadanne kuulanii ni beektaa akkooti jechuudha warra na dhalee osoo hin taane akkooti yana akkan an jiraachu rabbii gaditti wajjin wanni taanuuti si galee ani si jetii dura akkooti yeroo takka dhabu natti hin fakkaatu yeroo meeqa keniini meeqa walii guuree liqimsee bakka isima wanti takka dura dhaabbatu isima qaxxee dura dhaabbata wallahi jireenya kana keessa si galee bakka nama hedduu takka jaalladhu ni dhabuu hin barbaadu seenaa akkootii osoo isanii hime wallahi laazim ni boottanii kanaaf isii tanaaf jecha jiraachuu barbaada isii san dhabuu jiru isii dura hin barbaadu waa meeqa murteessee guyyaa meeqa murteessee isii jechuun akka aadaa isiiti nama isii guddisee nama isii osoo xiqqoodha akkoon guddistee jechuun jaalalaa fi agartanii haada caalaa namaa caaltee akkoon bakka kan nyaattee quftu sin seetu kan jiraattu sin seetu akkoo jechuun jechuudha ani san qaxiqqaa takka akkoo biratti guddadheen hin beeka qaxiqqaa akkoo biratti dabarseen hin beeka saniifuu akkoo isii saniif jettee ana mi'a haadhatii tana deette dhiyoota nan arge waggaa 3-4 arge malee mi'a haadhatii tana deette beeku garuu isiillee dhabuu hin barbaadu beekta ni jaalladha garuu haadhatii tanallee hedduu takkan jaaladha yoo maal bakka waggaa takka lama kana na yaadu maal feeta maasi barbaachisa minaamin bakka akka duraanii san caalaa bakka na yaadu amma namni tokko heerumee deebi'ee jala laalafaa jaanii bakka akka wayii na yaadu eegalte si galee bakka yeroo kana namni gaafa si yaadu jaalala si qabsiisaa deema namni gaafa si yaadu jaalala si qabsiisa akkasii horta akka bajamtoota keenya haasaallee isinitti hin dheeresinu dhugaa rabbii dubbachuuf hedduu takka gammachuu qabaa fuulan dhaan wal harkuuni kana booda addaan hin baanu jee yaada. Ayyan hedduu takka wallahi bootaa siif hin qabu hojjechaan siin jedhu qabu manni hundi na beekanii Dirreedawaa gizeen dhaqisee gana gaafatan Harar gizeen dhaqisee na gaafatan eessa gizeen dhaqisee Finfinnee geelen teessanoo si biran dhuftu eessa jiraatti isa Finfinnee jiraatti Adaama jiraatti na gaafatan bakka bikkaan deemurraa wallahi laazim na gaafatanii kun akkuma isin nu gaafatanitti amma booda dhufnee jirra yoo qaamaan gargar fagaannes yaada waliin jirra tana booda yeroo wala garre viidiyoo isiniif hojjenna kaameeraa dubbummaa walumaan jirra inshaallah yoo rabbi jee yoo dandeenya kana waliin dhufnee viidiyoo isiniif waraabna waliin dhufnee jirra jaalala teessan isin agarsiisnee jira isin immoo jaalaluu qabdan gaafii fi yaadaa fi koomantii adda addaatiin nu jabeessu nu cinaa dhaabbachuudhaan nu agarsiistanii jirtanii hedduu isin jaalannaa isin kabajna maaliin deeminaaf kanaafuu gaafa viidiyoo biraa waan babbareeddoo gartanii walitti maal jennee waan isin nurraa gammadda wayii isin qabannee isin dhufna kanaafuu sagantaa wayii
mana kiyyatti haa ta'u mana isitti mana haa keetti haa ta'u rakkoon qabu. mana isitti haa ta'u Sagantaa mana wayii isitti qopheessinee sagantaa fakaa qopheessinee jennee fakaa jennee isinii akka addaatti waliif afaan kaa'aa waan addaatiin isinii dhufna. Kanaafuu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Isinis nagayuu nuti Nagaya bakka.